Barnoota viidiyoo editingii kutaa tokkoffaa har'a karaa salphaa ta'e moobaayilii keenya qofa fayyadamuun akka kompiitaraatti akkaataa itti viidiyoo fiilmiillee yoo barbaanne editii ittiin gochuu dandeenyu tiiktokiidhaaf yuutuubiidhaaf akkasumas instaagiraamii teelegiraamiidhaaf akkaataa itti karaa salphaa editii gochuu dandeenyuun isinitti argisiisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni yuutuub chaanaalii Dabalootek. Har'a viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa kana fakkaatu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maarree isinis viidiyoo kanatti seeraan fayyadamtanii viidiyoo barbaadan yuutuubii irrattis akkasumas tiiktookii irratti akka gadhiifattan abdii guddaan qaba. Egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sekeendii muraasa isinitti fudhata waan ta'eef iddoo laayikii jettu kanarra tuquudhaan laayikii naaf godhaa. Laayikii gaafa gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii gochuu natti dhibaa'inaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan yaada yookaan koomentii akkasumas gaaffii yoo qabaatan iddoo koomentii sekshinii kanarratti koomentii fi yaada keessan qeeqas yoo qabaatan asirratti barreessuudhaan kunoo iddoo subscribe jettu kana yoo maamila yookaan maatii chaanaalii kanaa yoo hin taane ta'e subscribe gochuudhaan ammas irra deebiidhaan achumarra tuquudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin bira ga'uuf iddoo all jettu kanarra kaawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa hordoftoota yuutuub chaanaalii Dabalootek appilikeeshinii KineMaster jedhamu kana fayyadamuu jalqabnaan appilikeeshinoota kanneen akka kaapkatii galagaltaniyyuu hin ilaaltan na amanaa. Appilikeeshiniin kun akka waan kompiitaraan editii gootaniitti kan inni isin fayyadu jechuudha. Egaa jalqaba hunda dursa otuu gara tiitoriyaalii keenyatti hin galin dura appilikeeshinii kana eessaa arganna? Yoo barbaaddan Play Store jalaa buufachuu dandeessu. Garuu inni Play Store jalaa seetingii hunda guutee hin jiru waan ta'eef an appilikeeshinii kana telegiraamii koo Dabalootek jedhu jala isiniif kaa'een jira. Maarree karaa salphaa iddoo kanarratti Dabalootek jechuudhaan erga barreessitanii booda bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Achirra tuquudhaan appilikeeshiniin irra isinii kaa'ee jiru kunoo Base APK kan jettu kana kan meegaabaaytii 78.1 qabdu kana irra tuquudhaan daawunloodii godhattu jechuudha. Kunoo gaafa irra tuqxan bifa kanaan isiniif fida. Iddoo install jettu kanarra tuquudhaan installii godhattu jechuudha. Sana booda inniyyuu moobaayilii keessanirra fidee isiniif ni ka'a. Egaa akkuma inni moobaayilii keessanirra fidee isiniif kaa'een bifa kanaan fidee isiniif ka'a. Viidiyoo kana tokko jennee editii gochuudhaan jalqaba appilikeeshinicharra tuquudhaan seennaa jechuudha. Gaafa seennu kunoo bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Home mix create inbox me jedhee isiniif fidaa jechuudha. Jalqaba viidiyoo editingiitti seenuudhaaf egaa yoo barbaanne asiin create iddoo jedhu kana tuqnee itti seenuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo iimeelii yoo qabaanne iddoo kanarra tuquudhaan iimeelii keenya galchuu ni dandeenya. Yoo iimeelii hin qabaannes rakkoo hin qabu. Iddoo create jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti gaafa deemtan kunoo battalumatti bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. An irratti fayyadamaan ture waan ta'eef kana naa fide isiniif duwwaa godhee isiniif fidaa jechuudha. Egaa jalqaba viidiyoo kana editii gochuudhaaf eessadhannaa create new iddoo jedhurraa tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa innis reeshoodhaan akkaataa itti viidiyoo editii gochuu dandeenyu nuuf ka'a jechuudha. 16 reeshoo 9 jechuun yuutuubiidhaaf kan qopheessinu viidiyoo yuutuubiif qopheessinu yoo barbaanne asirratti tuqachuudhaan editii goonaa jechuudha. Tiiktokiidhaaf yoo ta'e immoo 9:16 faallaa isa sanaa jechuudha. Irra tuquudhaan achirratti editii godhannaa jechuudha. Kun immoo telegiraamiidhaaf akkasumas instaagiraamiidhaaf sooshaal miidiyaa garaagaraaf akka ta'utti reeshoo qopheessee nuuf kaa'ee jira jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaaf jalqaba egaa viidiyoo kana editii gochuu gaafa barbaannu fakkeenyaaf ana asirra tuquudhaan isinitti argisiisa. Isteeppiin kan hunda isaatiiyyuu tokkumaa jechuudha. Asirra tuquudhaan gara create jedhu kana tuqna dhufne jechuudha. Egaa kanarra tuqne booda jechuudha. Egaa create jechuun gara fuulduraatti gaafa deemnu akkasitti nuuf fidaa jechuudha. Egaa asii olitti yoon isinitti argisiisuu fedhen ta'u waan ta'eef moobaayilii koo dalgatti deebiseen isinitti argisiisaa na waliin tura. Innis gaafa fuulduratti deemtan bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Gaafa inni bifa kanaan isiniif fidu nuti seetingii sirreeffannu waan qabnuuf iddoo baak jettu isteepii tokko akka teellaatti deebisuuf nuuf ta'utti
baakii tuqnee gara boodaatti deebinaa jechuudha. Kunoo bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha gaafa baakii tuqnu jechuudha. Seetingoonni sisirreeffannuu fi wantoonni daawunlood godhannu waan jiraniif egaa iddoo kanarra tuquudhaan wantoota daawunloodii ta'anii fakkeenyaaf viidiyoo giraafiksii yookaan viidiyoo asseetii daawunloodii waan godhannu jira isaaniin daawunloodii godhannaa jechuudha. Gaafa akkasittiin tuqxan egaa kunoo akkuma isin argitan wantoota babbareedoo kana fakkaatan nuuf fidee jira jechuudha. Egaa viidiyoo editingii keessatti viidiyoo asseetiin hin jiru taanaan gatii waan hin qabneef iddoo kanarraa akkuma isin tuqxan mallattoo mana iddoo jirurraa warroota jiranidha jechuudha. Kuni achirraa waan barbaanne irra tuquudhaan daawunloodii godhanna. Utuu hunda isaa daawunloodii godhannee qopheeffannee bareedaadha. An fakkeenyaaf isa kaan instaal godheen jira. Kanas fakkeenyaaf instaal godheen jira. Duraan hin godhe waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf kanan instaal godhee isinitti argisiisa. Daawunloodii godhattu jechuudha. Asirra tuquudhaan daawunloodii godhattu. Hunda isaayyuu daawunloodii godhattanii qopheeffachuu qabdu jechuudha. Asirraa waan barbaadan hundumaa daawunloodii godhattanii qopheeffachuuti qabdu jechuudha. Egaa akkuma isin argitan yoo konneekshiniin keessan bareedaadha ta'e dafee daawunloodii isiniif godhaa jechuudha. Akkasumas sana qofa osoo hin taane niw iddoo jedhu kanarra tuquudhaan illee wantoonni daawunlood godhannu jiraachuuti malu jechuudha. Kunoo kanneen akka kanaa jechuudha. Warroonni kun yeroo viidiyoo editii goonu baay'ee waan nu fayyadaniif hunda isaaniiyyuu daawunloodii godhannee qopheeffannee kaawwachuutu nurra jiraata jechuudha. Bifa kanaan egaa warroota as jala jiran hundumaa warra kana daawunloodii godhannee moobaayilii keenyarraa kaawwanna. Ammas FX iddoo jettu kanarra dabareemaan tuquudhaan wantoota daawunloodii godhachuu malaa daawunloodii godhannaa jechuudha. Egaa bifa kanaan erga daawunloodii godhannee booda hunduma isaa warroota kanas daawunloodii godhannaa. Amma immoo kalar iddoo jedhu kanarra dhufuudhaan waan barbaanne as jalaa filanneetu daawunloodii godhanna. Fakkeenyaaf kana daawunlood godheen isinitti argisiisa. Ammas ilaa kunoo daawunloodii naaf godhee jira jechuudha. Kana install jedha jechuudha gaafa daawunloodii isiniif godhee jiru. Egaa wantoota as jala jiran hundumaa kan akka artistii jedhula kunoo bifa kanaan warroota jiran hundumaa daawunloodii godhanneetu appilikeeshinii kana keessa kaawwannaa jechuudha. Gaafa daawunloodii godhu galarii jala isiniin kaa'u dhaqeetu appilikeeshinii kana keessa iddoo kaa'u qaba. Achi jalaa baafatanii itti fayyadamtu jechuudha. Amma immoo bileer iddoo jedhu kana jala wantoota barbaanne kan barbaanne hundumaa yoo barbaanne hundasaa yoo barbaanne immoo kanatu na fayyada waan jennu keessaa daawunloodii godhannee kaawwachuu dandeenya. Garuu osoo hunduma isaa daawunloodii godhatanii qopheeffatanii kaawwattanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Distortion kan jedhamu illee jira kunoo asitti glitch kan jedhamus lens mask noise kan jedhu jira. Akkasumas transform kan jedhu jira jechuudha. Warroota kana hundumaa tokko tokkoon daawunloodii godhannee kaawwachuun dirqama keenya jechuudha. Viidiyoo keenya bareechachuuf akkasumas viidiyoo bareedaa akka seevii godhachuu dandeenyutti wantoonni kun nu gargaaru jechuudha viidiyoo editingii keessatti. Kanaaf jalqaba osoo viidiyoo editingiitti hin seenin dura wantoota kana seevii yookaan daawunloodii godhannee kaawwachuu ni dandeenya. Ammas iddoo kanarraa dhufuudhaan tokko jennee action iddoo jedhu kanarrattis ammas warroota kanas daawunloodii godhannee kaawwachuutu nurra jira jechuudha. Kana daawunloodii godheera tokko tokko isaarra deemnee daawunloodii godhanneetu kaawwachuutu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf ammas kanas daawunloodii godheen isinitti argisiisa. Egaa kunoo bifa kanaan instaallii ta'eera. Ammas 3D iddoo jedhu kanarraa dhufuudhaan ammas daawunloodii godhannaa jechuudha. 3D'n kunis viidiyoo editingii keessatti iddoo guddaa qabaa jechuudha. Wantoota baay'ee editii gochuuf baay'ee nu gargaaranidha. Kanaaf warroota kanas daawunloodii godhannee kunoo fakkeenyaaf waan akka mallattoo gubbaa kunis jira. Wantootni barbaachisan as keessa guutanii waan jiraniif sana daawunloodii godhannaa. Analoog kan jedhu jira color kan jedhu jira. Kun analoogidha warri kuni. Fakkeenyaaf warroota kana yoon daawunloodii godhee isinitti argisiise iddoo kanarraa tokkodhaan daawunloodii ni godhachuu dandeessu jechuudha. Bifumaan amma isinitti argisiisen hunda isaanii jechuudha. Kalariin illee jira laa kunoo kalarii kanarraa
fakkeenyaaf gaafa viidiyoo tokko editii gootanii kalarii isaa isin asirraa daawunloodii godhattan fakkeeffattanii kaawwachuudhaaf yookaan ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Cross split graphic viidiyoon tokko graphics hin qabu taanaan editing godhe jechuun nama rakkisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo editii gaafa gootan wantoota kana daawunloodii godhatanii kaawwachuun dirqama. Liquid kan jedhu jira kunoo akkuma isin argitan kana akka wantoota dhangala'oo akka fakkaatan fakkeenyaaf kun bishaan fakkaata. Wantoota akkasii fi kan kana fakkaatan qabatanii jiru. Pixel kan jedhamu jira, kunoo YP kan jedhamu jira. Akkasumas illee iddoo kanarra tuquudhaan ammas tokko jettanii gararraatiin text style, artistii, abstract, action warroota jedhaman kana hunda isaanii daawunloodii godhatanii kaawwachuun keessan dirqama jechuudha. Viidiyoo kana editii keessan bareechachuudhaaf jechuudha. Egaa akkasumas tokko isaanii kan kana jala jiranis hunda isaanii irra deemtaniitu akka nama isinitti argisiise kanatti iddoo kanarra tuquudhaan daawunloodii godhataniitu kaawwattu jechuudha. Warroota kana laa hunda isaanii tokko isaanii isinitti argisiisuudhaaf ofuma yeroo fixa waan ta'eef jedheeti. Kanaaf iddoo muuziq kan jedhullee jira. Muuziqii kanarra dhufuudhaan illee kunoo wantoota barbaadan muuziqoota barbaadan asirraa daawunloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Firiidha, tola daawunloodii godhattu jechuudha. Akkasumas wantoonni hedduun kunoo rookii kan jedhamuun jiru. Woorldii holideedhaaf kan barbaachisan ayyaana holideedhaaf muuziqii holidee kan ta'an jechuudha. Kunoo akkuma isin argitan kana jechuudha. Artistis kan jedhu jira, acoustic kan jedhu jira, children kan jedhu jira. Wantoota kana hunda isaanii daawunloodii godhatanii kaawwachuudhaaf qabduun isiniin jedha. Kunoo tokkoon isinitti argisiisuudhaaf yeroo baay'ee fudhata. Akkasumas kunis jira, kunis tokko jedhee gararraatii warroota jiran kana daawunloodii godhatanii asirra tuquudhaan daawunloodii godhatanii viidiyoo kan jedhu kunillee jira. Laa kunoo bifa kanaan warroota jiran kana daawunloodii godhatanii kaawwachuudhaaf qabdu. Kaayini maasterii kanarra jechuudha. Akkasumas imeejiin illee jiru. Imeejonni babbareedoon ilaa kunoo kanneen akka kana warroota kana daawunloodii godhannee kaawwachuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Kanaaf editingii dura warroota kana appilikeeshinii kanarratti qopheeffachuudha qabna jechuudha. Tokkoon wantoota asirra jiran hunduma isaanii istaayilota jiran hundumaa daawunloodii godhannee kaawwannaa jechuudha. Iddoonni kaawwan isinitti argisiisa kanatti aansuudhaan jechuudha. Laa kunoo viidiyoon kunfaa baay'ee bareedaadha. Wantoota kanas daawunloodii godhachuu akka hin daganneen isiniin jedha. Egaa viidiyoo editingii kaanii asirratti gaafa viidiyoo editii goonu wantoota kana guuttachuun keenya dirqama jechuudha. Sana booda egaa miidiyaa jechuudhaan viidiyoo silaa daawunloodii godhachaa ture eessa akka galchin isinitti argisiisa. Jalqaba imeeji asset iddoo jedhu kana irra tuquudhaan gara fuulduraatti gaafa deemnu kunoo wantoota kana fakkaatan warrootan daawunloodii gochaa ture fidee as jala naaf ka'a jechuudha. Akkasumas viidiyoo asset warra ta'an immoo warran daawunloodii gochaa ture kunoo fidee as jala naaf ka'a jechuudha. Akkasumas kanneen viidiyoo fi imeejii hin taane immoo pixels kan jedhu kan immoo kunoo bifa kanaan warrootan daawunloodii gochaa ture fidee as jala naaf naqaa jechuudha. Akkasumas Pixabay kan jedhu kanas yoo tuqne kunoo wantoota ansara daawunloodii gochaa ture fidee addana jala nuuf naqaa jechuudha. Bifa kanaan wantoota daawunloodii godhachaa turre hundumaa fidee as jala nuuf ka'aa jechuudha. Egaa maarree hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Tech har'a viidiyoo ajaa'ibaa kana fakkaatu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Egaa kutaa lammaffaa irratti immoo akkaataa editii itti godhan bifa ajaa'iba ta'een qabadheen isiniif dhiyaadha. Maarree chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye.